Akkamitti nagaa kitanii ijoollee Alkiyyaala. Har'a yaalii kan biraa isinitti nagidhiisaa. Na wajjiniin suuraa isiniin jennaa. Loomii fi beeking soda walitti goone wanta uumamu ilaallaa. Nama fakkaata. Kunis nama lama. Na waliin turtii gaarii. Amma beeking sodaa koo ittiin godhadhaa. Na fuulata akkasii. Ittiin dabalii. Namitti busy. Baking soda ko hunda isaatti itti godhadheera. Amma halluu nyaataa qaba. Halluu nyaataa ko ittiin godhadhaa. Ani diimaa fi magariisaan qaba. Diimaa, magariisa. Loomii vinegaariin tokko mala. Lamaan isaanii fayyadamuu dandeessu. Ani immoo vinegaariin fayyadama. Kuni lamaan isaanii asiidiidha. Isa nama miidhu miti nyaachuun danda'ama. Nyaanyeetti godhamee. Bishaan fakkaata iyyuu. Amma vinegaarii ittiin godhadhaa. Ilaalaman daawwaman oolfaa jechuudha. Ammas ittiin godhadhaa. Qadaadii qabase. Magariisa. Apa? Magariisa dulu. Iya. Tina. Tap. Cara. Tap. Diwatti dewi. Tada! Eeyyee agartanii ijoollee maaltu ta'e as keessatti? Maaliif oomachi asii ol fiiga? Eeyyee as keessatti asiidii yookiin aseetik asiidii yookiin immoo inni loomii keessatti argamu siitrik asiidiin gaafa ashaboo yookaan beeking soodaa yookaan soodiyem baayikaarboneetii isa jedhamu wajjin wal makuu wal nyaatiinsa uume maal uumaa soodiyem asiteetii fi kaarboonik asiidii uume jechuudha. Kaarboonik asiidiin immoo sinsinnaawaadha, dhaabbataa miti amallisaa. Kanaaf maal ta'a urraa'ee yookiin caccabee kaarboon daayoksayidii isa nuti qilleensa gubataa jennu afuura gaafa baafannu bahu sana isa uume inni immoo achi keessaa bahuuf jedhee asii ol fiigaa jechuudha. Inni oomacha fakkaatu asii ol fiigu kuni
kaarboon daayooksaayidii yookiin qilleensa gubataa jechuudha. Halluu nyaataa malee hojjechuu dandeenya. Sini beektu maaliif halluu nyaataa hin golee amma halluu nyaataa hin qaba waan ta'eef. Sini halluu nyaataa malee hojjechuu dandeessu. Food coloring utuu ittiin goliin hojjennee ilaalla. Amma beekiin soodaa koo ittiin godhadha. Kunuuti beekiin soodaan kun dhagaa fakkaata. Nan cirqirsi egaa. Garuu dhagaa miti. Ani vinegaarii ittiin godhadha. Immoo loomii itti godhachuu dandeessu. Ilaalaaga. Abbo. Bishaan fakkaata. Kookaa fakkaata. Kanaaf halluu nyaataa malee hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma afuufaa kanatti beekiin soodaa ittiin godhadha. Ijoollee afuuffee afuuftanii taphattanii beektu? Gaafa afaan keessaniin afuuffee afuuftanii inni afuuffee sana bokossu kaarboon daayooksaayidii afaan keenya keessaa ba'uudha jechuudha. Mee afuufaa ilaalaa. Maarree kaarboon daayooksaayidii as keessaa ba'u kunis immoo afuuffeen afuufamee ni ilaallamee wajjin. Afuufaa kana keessatti beekiin soodaa itti godhadhee amma kana qonnee as keessaa veenigaariitu jira. Amma itti goonee ilaallaa. Afiisaati. Keessa tuup jalaa. Oh my God! Hati tadi.
Meeshaalee kana manatti hojjechuu dandeessu. Asiidii utuu mammaa fi baabbaan utuu isin hin arginiin dhukkuun qabdanii. Lomba sotte. Arrafnuga. Bye bye. YouTube channel keenya subscribe gola.